Sharafni guyyaa hardhaa jechuudha. Ajab nama jechisiisa. Baay'ee tokko ol ka'eetiin jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf hin amanamu hamma kana ga'ama guyyaa tokko yookiin immoo halkan tokko gidduutti hanga kana ol ka'ama jedhame hin yaadamu. Inni kun immoo garuu yaa'u akka biyya keenya irratti miidhaa geessisu beekamaadha. Egaa asumaan nagaan dagannee nagaan koo lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri har'a mana koof haaraa taatan like share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Akkasumallee immoo jechuudha egaa akkuma beekamu karaa gabaa gurraachaa fi baankiin sharafa guyyaan har'aa Juulaay 30 ji'a isa uumaa kana jechuudha. Juulaay 30 baatii 7 2025 meeqaan akka oolee maalirra akka jiru waliin ilaala jechuudha. Yeroo hedduu kanani guyyaa guyyaan isiniif hojjechuu yaalullee akkasuma jechuudha. Amma fakkeenya eengadda sharafaan isinitti hime sanumaan aqxanii daldala otoo gaafattanii isuma eengaddaa sana isiniin jechuu danda'a. Isiin quban qabdan taanaan jechuudha. Garuu sharafni immoo halkan tokko keessatti jijjiirama qaba jechuudha. Kan isin amanuu qabdan sharafa yeroo hundumaa kan amanuu qabdan har'a dhaggeeffattanii har'a meeqaan akka oole har'a daldala gaafatattan malee callistanii maallaqa keessan guyyaa eengaddaa meeqaan jira guyyaa kaleessa meeqaan jira jettanii callistanii waan daldalan hin amaniina isiniin jechuun barbaada. Egaa sharafni har'a karaa gabaa gurraachaatiin hedduu tokko ol ka'ee jira isiniin jedha. Tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 170 ga'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dinqisiisa. 170.29 jechuudha. Guyyaa eengaddaa kaleessa malee gidduu hin oolle kanaan isinitti hime jechuudha. Doolaarri tokko naannoo 164 takkaatiin birrii 6 dabalee jechuudha. Kanaaf akkanan yeroo hedduu dhaggeeffadhaa isiniin jedhu. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa Ameerikaa doolaarri tokko jechuudha 134.44 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethio.blackmarket.com 110.8 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 86.56 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 124.25 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 96.26 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 212.58 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 165.87 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 197.57 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin yuuroon tokko 157.80 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 442.87 oolee jira. Akkasuma Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 4.19 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin yookiin karaa ethio.blackmarket.com 23.72 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Chaayinaa heewaan tokko 18.40 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 17.75 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 227.53 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Paawundi sterlingiin tokko 177.12 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii isa jennu Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 556.59 oolee jira.
Akkasuma Kuweet diinaarri tokko immoo karaa baankiitiin 432.68tiin oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaal. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 45.33 oolee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garmalee tokko ol ka'ee jira. Egaa warri immoo jechuudha Saudi Arabiyaa jirtan namni tokko riyaala tokko riyaala Saudii tokko isaa 42 gaditti hin sharafatina. Maallaqa keessan qabaadhaa taa'a. Dhugaa Waaqayyo. Maallaqni keessan isin harka yoo taa'e akka warqii makaawwattanitti ilaala. Gadi wanta gadi baduu jiru. Namni tokko 42 gaditti tokko ishee yoo isiniin jedhe dhugaa yoo tokko namoonni tokkoon erganii sitti 42 41 40 ani kaleessallee argeera nama 39 jiru dhugaa rabbii nama 37 jiru yoo argeera jechuudha. Riyaala tokko nama 37 jirullee argeera jechuudha. Yoo aniin soba ta'ee dhugaa dubbachuuf Andinet Tube akkasumallee Habashaa Tube akkasumallee Usmii Tube namoota kana jala galaati warri Amaariffaa dubbifachuu dandeessan Saudi yaalachu በውስጥ ነገሩን ያኔ አማሪፋ ሳነን ዱብሳ ወሪ ሳውዲ ጅርታ ወሪ አማ ኤርጊተን ነቲ ማይሮጀን ጂዳራ ከስ ሪያድራ ከስ መካራ ከዚያኒ ይጆለን ኮሜንት ይጀላ አኒ ከናነን ኤርጌ ጀኒ ወሊካው ኢሲኒ ለጀቹ ባራታማ አኩማ ሰብኒ ወሪ ካወል ገርጋራን andal dalata maanyi akkasiin beeka akkasii jedhani wali barreessu dhugaa dubbachuuf hin sobdootan akka koomenti dubbisa namoonni beektan jechuudha walitti himu guyyaa har'aa saayitii kana hanga kanaan erga awaliin jiru isinillee akkasuma walitti himuu qabdu jechuudha koomenti jalatti warri saudii jirtan meeqaan ergattani warri har'a ergitan natti maayaa koomenti jala walii deddeebisa dhugaa isin fayyada ani waan tokko waan ani arga'uun qabu dhugaa waaqayyo garuu isin fayyada yoo walitti himtan kanaafu namni tokko riyaala saudii tokko shi 42 gadi birriin kee xiqqaates guddate 42 gadi si ergeenna dhugaa waaqa qabadhu ta'i hin kennin hin ergatin siniin jedha akkasuma immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko jechuudha karaa baankiitiin immoo 35.83 dha. Inni itti aanu Dubaay diraamni tokko immoo karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 46.28tiin oolee jira. Dubaay illee hanga tokko seeraan ergu jechuudha. Yoo kutan birrii 2 birrii 1 kana caalaa hin kutan jechuudha. Akkasuma Dubaay diraamni tokko karaa baankiitiin immoo 36.60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 49.78tiin oolee jira. Akkasuma Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 239.81 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 3.49 oolee jira. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 451.32 oolee jira. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 45.93 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaal miti Yemen riyaal jechuukooti sorry Yemen riyaalli tokko 0.69 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warreen viidiyoo koo isinitti tole jechuudha. Namni kamillee laayik gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessan biraan gahaa wal gargaara kallattii kamiinuu isiniin jechuun jaalladha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaannaa tura.